kadhenin dhufa yeroo arrammo waan injuu barbaadu gabaabaadha isinitin heddummeessu isinitin dheereysu probably 10 15 or 20 minutes the maximum isinitin haasawaa ka jiru wanni injuu maali let us trust leadershipin yero amma kana keessa yero amma leadershipin Kenya waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroodha leadershipin amma so leadershipi amma jiru kana leadershipi amma jiru kana jala hiriiree deemuun barbaachisaadha case close kanuma jechuufi akkuma kanaan dura beeytan jarana Oromoo dhaggeeffadhaa yeroo ammaa kana keessatti Oromoodhaaf falmaa ka jiru yeroo ammaa kana keessatti lubbuu isaa kannaa ka jiran waraanni Oromoo bilisummaati yeroo ammaa kana keessatti falmaa ka jiru waraana bilisummaa Oromooti so leadership isaanii trustii goone itti amannee fuuldura deemuun nu barbaachisa Oromoon martinu akkuma yaadattan 3 years ago amata sadii dura jolle abbaa gadaa jennee Oromoon qabxii 99.9% katee Oromoon jolle abbaa gadaa jennee Abiyyi fi lammaa jala deemnee turre miti jarri sun osoo OPDO ta'uu isaanii osoo beeynu jarri sun Oromoo fixaa osoo jiru fixanii Oromoo kanaan dura fixaa ka jiran osoo beeynu ama 27 meeshaa TPLF tahani Oromo fita jiran also beenu we supported them walintin kijib nundi khayna 99.9 namati qotu shakke noje leadership ni hayoni Kenya martinu jala hirira jaani qerro fi qarre Oromo qabbane isani amma boda falmachun imbarbaachisu biti bilisomte jirti janne ama sadi dura jolle abbaa gadaa jala hiriirree ture waan taane amma immoo lubbuu isaa takkitti qabu kannee halkanii fi guyyaa wareegama ka jiru kanaaf waraana bilisummaa Oromoo itti amanuu qabna isa jala hiriiruu qabna waan qabnu qabeenyaan waraana keenya bira dhaabbachuu qabna shakkii jiru dhiisneeti waraana keenya dhibbaan waraana bira dhaabbachuun barbaachisaadha kana in shakkina waraanni kun immoo nun gurguru waraanni kun immoo bilisummaa ummata Oromoodhaaf ni fida harka dhibbaan isinitti hima kana beeka akka kanaan dura ni gurguramna jettanii waraanni kun ni gurgura Oromoon deebitee ammas gabrummaa keessa seenti jennee shakkineessan hundunu baasa anu akkas shakkaa ture amma baase maaliif karaan adeemsa isaanii laaleetiin murtii isaan godhan laaleetiin kanaaf waraanni kun waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun dirqama nurraa afaaniin miti Facebookiin afaaniin osoo hin ta'in hojiidhaan garsiisuu qabna nuti amma warri biyya alaa jirru irra hedduun keenya haasoo malee hawaasni Oromoo community'n Oromoo biyya Oromiyaa keessa community'n Oromoo ka Canada keessa jiru ka America keessa jiru yeroo ammaa kana keessa nuti ka godhu qabnu community'dhaan waallaqa walitti baasnee beeka yeroo ammaa kana keessatti community'n Oromoo state hunda ka jiran Canada keessa ka jiran Australia Europa ka jiran waraana Oromoodhaaf maallaqa halkanii fi guyyaa maallaqa guuruu qabna turre garuu nuti wanni goonuu waan biraati hojii adda addaa waan biraa keessa jirra waan nama hafarsuu jirra walta'uuf deemanii TPLF fi Abiyyi walta'uuf deemanii Oromoon keessatti hin jirtu Oromoon akkam ta'uuf deemti waraanni Oromoo faayida Sandisa waraana Oromootti amana harka dhibbatti tokko taha liidarri keenya yeroo ammaa kana jaalmaroodha hiriiruu qabna isa jalaa ja'a
We all need to stand behind Ola and trust their leadership. And waan qabnuun isaan bira haa dhaabbannu. Shakkii dhiisaa Oromoo. Shakkuu dhiisaa. Sodaachuu dhiisaa. Yes, ni jira sodaachuun kanaan dura akkana taane. Yes, akkana taane jennee ammas akkanuma ta'uuf deemna jenneef duuba deebinuun jiru. Nama biraatiifuu ijoollee abbaa gadaa jedhaman hattuu saniifuu harka dhibbaan isaan deeggarree turre. Booda garagallee malee miti. Hundi keenya wal beena. Kanaafuu waraana keenya kana akkuma isin beeytan jaalmarroon Oromoon martinuu maraataadha maal tahe maaliif harkan kannine maal godha bosona keessa amma booda bilisoomnee jirraa jennee nu hundi keenya isa komachaa turre maal jenni yoon dadhabee bosona Oromiyaan bilisoomsa je saniitu amma if jaare within 3 years. Barnamoota tokko na ajaa'ibsiisa. Maaltu na ajaa'ibsa? Waraana amas sadeen kana keessa if jaaree humnaan mana gahee TPLF wajji wal madaalu barbaanna. TPLF mootummaa ama 27 ka turee waraana ka qabu maallaqa ka qabu addunyaa keessa addunyaa biyya alaa diploomaasiidha waa hunda harkaa qabate wajji wal madaalu barbaanna yeroo takka. I don't know mataan keessan akkamitti dalaga. Waraanni kun eega jaarame amas sadii jaalmarroon nuti hundinuu ganneeni maraataadha jenneen maaliif hin galle hundinuu galee hoottu galii amma booda Oromiyaan bilisoomtee jirra nutuu jechaa turre hundi keenya walitti hin kijibnu. Aboo kun ummanni kun hattuudha abiyyiinis hattuudha lammaanis hattuudha jarri kun OPDO'n yeroo dhibba yoo dhiqamtes inxaa haramtu. Ummata Oromoodhaaf jarri kun hin dalagu. Ummanni kun hattuudha faayidaa nuuf hin qabu je'eeti bosona keessa gale. Amas sadiitti waraana jabaa kana jaaree as bahe. So nuti akka waraanni kun ummata Oromoo malee waan biraan qabu namni biyya alaa maallaqa kannuuf humna kannuuf meeshaa kannuuf hin jiru. Ha qabu ummata Oromoo biyya jiru sanii fi ummata Oromoo biyya alaa jiru kana. Ummanni Oromoo waan qaburraa nyaachisee obaasee waraana kana as gahe. Amma yeroo maayyii tanarratti oduu waan biraa keessa haasawuu dhiisneeti waan qabnuun bakka jirru waan qabnuun waraana kana bira dhaabbanne leadershipii jiru waan isaa murteessan irratti abaluun itti gaafatamaa bakka akkanaadha. Abaluun kana waan isaa murteessan irratti shakkii dhiisnee olii fi gadootti dubbii mannaaguu fi asii ol fiduu dhiisneeti waraana keenya bira hiriirree tokko taanee bilisummaa keenya gonfachuun wayya. Oromiyaan bilisoomuuf wanni ishiin hafe xiqqoo rabbiin chaansii kana nuu kannee jira. Chaansiin arkamne harka keenya irratti rabbiin akka Oromoo ka jaalatu hin jiru. Wallahi yeroo meeqa chaansii nuu kanna amma nuu kannee jira laali. TDF waraanni Tigraay dafee haaseenu yoo fedhe turee haaseenu Finfinneetti dantaan qabuuf maaliif dantaan qabneef yoo naan jettan yoo waraanni Oromoo jabaate ummanni Oromoo yoo tokko tahee waraana isaa bira yoo hiriire abbaan fedhe isa caalu hin jiru. Abbaan fedhe Oromiyaa nurraa fudhachuu hin dandeenyu. Waa lamaan kana isinitti hime waraana keenya yoo akka gaaritti waraana keenya akka gaaritti isa bira yoo dhaabbanne diinagdeedhaan yaadaan waa hundaan nuti immoo tokkummaana hundi keenya takka taanee wanni nu baasu waraana keenya kana waraanuma kana tokko qabnu kana jennee yoo hiriirre TDF fedhe dura haaseenu Oromiyaa Finfinneetti duuba haaseenu akka fedhe haa utaalu moohun keenya hin oolamu. Maaliifi miliyoona 60 fi tokko ummata tokko tahee humna isaa waraanni isaa yoo jabaa tahee meeshaa waraanni nuti qabnu jabaa heddumminaan
meeshaadhaan bilchinaan waa hundaan waraanni keenya jabaa yoo wal qixataa paawarri wallahi billahi isinittiin himaa TPLF waa takkan jiru wanni inni jiru maali yoo dhufe federaala goona oromiyaa oromootu bulcha hundi keessan qe'ee keessatti TPLFis Tigraayitti deebi'a ka Affaaris deebi'a oromiyaa finfinneen yoo taate ha hunda isaanii maali federaala taate sanuma oromiyaan ni bilisoomti kanatti amana oromo waan biraa hafarsuu dhiisa waan hin jirre hafarsuu dhiisa wahin harkadha namni na jaalatu foloora hedduun harkadha jinni jettanii walii gaditti wanni deemtaniif hin jiru yeroo ammaa kana keessatti dhugaa oromoodhaaf laali waa takka isinitti hima obbo Baqqalaas haa ta'u Juhaaris haa ta'u Jaal Daawudis haa ta'u wanni isaan bahaniif wanni isaan falmataniif ummata oromoodhaaf yoo ta'e jaalmarroodhaaf waliin dhaban kana beeka yoo ummata oromoodhaaf hundi isaanii ummata oromoodhaaf kafalmatan yoo ta'e haqa ummata oromoodhaaf ja'anii manaa kabahan yoo ta'an hundi isaanii wanni jaalmaroo ammaa yeroo ammaa kana keessa godhu hundinuu isaan gammachiisa malee isaan hin gaddisiisu kana beeka ajandaa biraa yoo qabaatan malee kanaafuu kanatti shakkina hayyoonni oromoo biyya alaas ka jiran ka biyyattis jiran fedhinnaan isaanii ummanni oromoo akka bilisoomu ummanni oromoo mirgi isaa akka eeggamu ummanni oromoo qe'ee isaarra akka abbaa biyyaa tahuu fedhinnaan isaanii san yoo ta'e jaalmaroodhaan walta hammare waan biraan fidan waan jaalmaroo inni godhu kana isaan gammachiisa malee isaan hin gaddisiisu kana beeka bitamtuu fi hattuu fi ka ummata oromoodhaaf hin dhaabbanne tu yeroo ammaa kana keessatti waan jaalmaroo godhu kanarratti faallaa ka ta'u kana beeka namni dhugaa oromoodhaaf dhaabbate oromoon fi ummanni oromoo akka bilisoomu oromiyaa jedhamtu biitti oromiyaa jedhamtu jaaramtee ummanni oromoo nagaa harkatee qe'eesarraa nagaa harkatee abbaa biyyaa ta'ee akka jiraatu namni barbaadu jaalmaroo deeggara malee faallaa jaalmaroo hin dubbatu qabsoo jaalmaroon godhu kana ni deeggara malee faallaa hin dubbatu qabsoo jaalmaroon godhu kana ni dubbata gabbahee dubbata aboo jabaadhaa hiriiraa isa waraana keessa wajjii dhaabbadhaa deeggaraa je'ee dubbata malee cal je'ee hin taa'u kana beeka namni Itoophiyaummaa mentaalitii qabu Itoophiyaummaa mentaalitii qabu Itoophiyaan haa jiraattu hin kufin Itoophiyaan kaju'u fakkeessaan fi fakkeessituun faan qabsoo jaalmaroos ni jibbanii nama biraa yaaman yeroo ammaa kana keessatti ya nama biraa yaaman sigalee hayyoonni keenya mana hidhaa keessa ka jiran hayyoota keenya arras boruus iftaanis kamisas hoggayyuu hegareedhaafis hayyoota keenya oromoodhaaf ja'anii hidhaman dinni isaan hin baasu opiidiyoon isaan hin baasu kabaasu ni gartani ammas jaalmaroodha mana hidharraa isaan kabaasu maal je'e je'a kanaafuu isaan hayyoonni oromoo ka dhugaa oromoodhaaf dhaabbate qabsoo jaalmaroon godhu kana ni deeggara malee hin balaalleeffatu kana beeka oromo yeroon geessee jirti oromo tanamaa haasa'uu dhiisiti ta humna TDF haasa'uu dhiisiti humna kee kana akkamitti daran cimsinaa haasawi hawaasa oromoo hundinuu Ameerikaa keessa meeqaatamtu jira hawaasa oromoo community meeqaatamtu jira Kanaadaa keessa meeqaatamtu jira Awustiraaliyaa keessa meeqaatamtu jira hajuru kun yeroo ammaa kana keessatti waraana isaa yoon deeggarre waraana isaa biraa yoon dhaabbanne faayidaa tokko hin qabnu hundi keenya bakka jirrutti immoo tokkummaa oromoo yoon cimsine ka kijibaa osoo hin tahin ta dhugaasan laal tokkummaa baa hunda wal ta'uu hin dandeenyu takka ta'uu hin dandeenyu kanaan dura simeetin jira takka namni hundinuu ilmi namaa akka rabbiin uumeetti waa hunda wal takka tahee wajji deemuu hin danda'u
garuu nuti dhimma oromiyaa fi oromoo irratti takka ta'uu ni dandeenya san irratti takka taane waraana keenya duuba dhaabbanne yeroo ammaa kana keessatti liidara lama sadi afur hin jiru liidarri nuti amma falmaa ka jiru jaalmaroodha leadershipii isaa amannee fuuldura deemuu qofa oromoo that's it kanuma wanni nu baasu wanni biraa hin jiru jaalattanis jibbitanis yeroo ammaa kana keessatti PP fi sirna empire Ethiopia hafarsaa ka jiru jaalmaroo waraana isaati waraana bilisummaa oromooti hafarsaa ka jiru under jaalmaroo leadership nuti waggaa jaalmaroo haasoyne Jawaar irraanfanne isinin sahin hayyuuta oromoo irraanfanne sahin hayyoonni oromoodhaaf ja'anii guyyaa tokko kamiidhaman haqa isaaniif guyyaa tokkoof kamiidhaman haqa qaban nu bira kabajaa qaban namni qabsoo oromoodhaaf guyyaa tokko beelawe oromoo bira haqa qaba kana ni beeyna beeka akka yerootti deemaa jirra yeroo ammaa kana waan walin nu fidaa yeroo ammaa kana keessatti deemaa jiru you know there is always priority jira yeroo ammaa priority jirtu waraana keenya cimsuudha waraanni jabaatee oromiyaan bilisoomte hayyoota keenya qofaa miti kumaantama oromoo hidhaman sun ni gadhiifamani beeka kumaantama 50 60 70 80 oromoon hidhaman marti nu ni gadhiifaman wanni nu baasu humna keenya haa cimsinu wanni nu baasu tokkummaa keenya tokkummaa oromiyaa irratti fi tokkummaa oromoo irratti waan nu fidu irratti tokko haa taanu achi booda namu waggaa oromiyaan bilisoomtee namu agenda one fed of what you done at that time anybody fair to republican tata fair to democrat tata fair to independent one ma fete taateti ummata khebira de hachu dandeessa yeroo amma kana kaysammo waan tijiru waan amma tijiru kana irratti haasa'uu qabna waan amma tijiru kun maali qabsoo waraana mo dinagdee barbaachisa dinagdee afaanin haasa'uu qofa son ta'in dinagdee ni kannina maaloson kanname right away amma deemee waraana keenya bira kaga'usani waaye oromoo wallo harkanii fi guyyaa rabbiin oromoo walloodhaaf je'eeti ummata oromoo oromiyaa keessa jiru bilisoomsuuf deema beeka ummata oromoo wallo irratti waan gahaa jiru haqa malee ummanni miskiinaa kun dhumaa jiru isaaniif jecha nutuu furamuuf deemna oromoon oromiyaa keessa jirtu kana beeka ummanni kun ummata jayna diinaan marfamee halkanii guyyaa du'aa jira oromummaa isaatiif jecha kanaafuu ummata oromoo walloo siniif jirraa afaanin jechuunu isaaniif gammachuudha waan biraa barreessurraa waan biraa haasa'urraa bakkuma jirrutti isiniif jirra abshir jechuunu waan guddaadha oromoo walloota waan TPLF Tigray waraanni Tigray akkana Abiy akkana tahee Abiyyarra waan ta'uudhee Shimallisaarra burtukaana jala dhaabbate jennee haasa'urra oromoo walloodhaaf isiniif jirraa qarshii takka yoon gargaarreehu afaanin isiniif jirraa jabaadha rabbi isin haa gargaaru jennee du'aayin godhuunu oromoo walloodhaaf isaaniif waan guddaa sigalee maaliif oromoo tabiraa ta'uu taanii jiru osoo nama biraa saba biraa ta'uu taanii nagaan jiraachuu osoo danda'an oromoo ta'anuti oromoodhaafi ifiif dhumanii nuufis yaadaa jirani oromiyaadhaaf waraanni kun oromiyaa akkam fitne jedhanii waraanni PP nuuf yaadaa jirani beeka isaan bakkuma jiranitti kanaafu ummata walloodhaaf sagalee haa taanu bakka jirrutti ummata walloodhaaf bakka jirrutti sagalee haa taanu sheekotiin bakka jirtanii du'aayii godhaaf qabeenya qabdanis qabeenyaan gargaara oromoo walloo dadhabdan immoo
afaanumaanu gabbaatanii isiniif jirra Oromoon loo jabaadhaa ja'aniin Oromoon rafin yeroo rafanii miti Oromoon na ajaa'ibdi bar yeroo rafan irraftu yeroo rafni immoo rafa Oromoo tanaa na ajaa'ibu jira waan ummata keenya yeroo ammaa kana keessatti irriiba rafuun hin barbaachisu haala ammatti jirru kanaan maaltu jira akkam goonaa qabsoo keenya akkamitti bakkaan geenya waan qabnurraa waan qabnu barana waa tokko waa bitachu kadheen gada isinitti hime barana waan takkanin bidadha je'ee yoon cancel godhee waan bitu san waraana kiyya bira ergu vacationan deema yoo ta'e vacationa san dhiisee waraana kiyya bira ergu yeroo ammaatun yeroo hin rafnu hoggaa namni rafu ni Oromoon hin rafu hoggaa namni ka'e Oromoon ni rafti yoomuma dammaynaa jarana akka maraataa na goostanii sometime you know what I mean akkamitti namni sabni cunqurfame Ali Birraan jebar sabni cunqurfame akkamiin callisa dhugaa isaati sabni cunqurfame namni sabni gabrummaa keessa jiru akkamitti callisame akkamitti callisee ta'a eessa gahan maal jirani jee akkamitti haasawa sabni cunqurfame tokko cal jee yeroo taa'u miti especially at this time abaluu miti jee wanni haasawu hin jiru sabni cunqurfame at this time tokko ta'ee afaan tokkoon waraana isaa biraa dhaabbatee waraanni isaa akka humna jabaa ta'ee diina barbadeessee Oromiyaa harka isatti akka qabatu Oromiyaan to Oromooti kanaafu obboleeyyan kiyya irriiba rafina akkuma reefu isinitti jedhetti yeroo ammaa kana keessatti kafalmataa jiru khadiina wajji kokkee qabatee wal jiru waraana bilisummaa Oromooti liidarri immoo waraana bilisummaa Oromoo moo jaalmaroodha so jaalmaroo liidara keenya namoota biraa liidara keenya miti jechuu kiyyaa miti yeroo ammaa tana keessatti liidarri keenya sanii waan isaan murteessan irratti absheer jennee fudhachuu waan godhaanuun jaansan godhu kana hunda kaa'iyyuu maali Oromoo Oromiyaadhaaf cinqamaa jiruu fi malee nama biraatiif miti bitamaa fi miti iyyaa ka jiru Oromoo tahee Oromoodhaaf cinqamaa ka jiru Oromoo dhee bilisummaa Oromoodhaaf barbaadaa ka jiru Oromoo tahee namni Oromoo maaliif du'a je'ee ka rakkatu Oromoo tahee Oromoo maaliif biyya isaarraa baqata je'ee ka rakkatuu fi ka yaadu saniif hin dubbachaa jira malee bitamaadhaaf ka garaaf buluuf isaa fi miti haasawaa ka jiru isa convinces godhu isa amansiisuus hin danda'u maaliif guyyaanuu geesse maalin isa amansiisa yeroo kiyya wanni hin gubuuf hin jiru bitamaa fi garaadhaaf ka bitamee fi ka saba isaa gurguree tokko wanni isatti haasawu hin jiru maaliif guyyaanuu geessee jirti ani amma iyyuu baadhees guyyaan geessee jirti wanni ani sitti himaa jiru akkuma isheen hoine malee guyyaan geessee jirti guyyaan dhumtee jirti kanuma isinin jaa Nuruddin feetan share godha feetan share godhina feetan akka feetan godha ani immoo for my own conscience I already said it an mataa kiyya amma galgala irriba nagayaan rafa waan hin danda'u akka Oromummaa godhutti hin jiras waan sammuu keessa taa'ee na jeeqaa jirus baaseen dubbadhee jira ummata Oromoodhaaf bilisummaa hawwa ummata Oromoo biyya keessa rakkachaa jiraniif rakkoo keessa rabbiin akka baasu waan hin danda'u godhaa jira kanaafuu waan hin akka Oromootti waan irratti dirqama irratti jiru baachaa jira kanaafuu namu bakka jirutti haasa'uu dhiisnee hojii irratti haasa'uu dhiisnee hojii ammasini sitti deddeebi'a haasa'uu dhiisnee hojii hawaasa communityidhaan akkuma jaaramtaniin waan dandeessa waraana keessan bira dhaabbadha
waraana keessan bira dhaabbadha, takkummaa keessan jabeessa, fuuldirri bal'ina lamaan kana yoo godhe fuuldirri keenya, our future is bright. The future of the Oromo people is bright. I'm repeating again, listen. Whether TPLF, TDF, the agreement, this is complementary, complementary. Waltahani, waltahubatani, akka fedhe tahatahani, hegareen ummata Oromoo bareedaadha. Maal yoo ta'e ummanni Oromoo waan Oromoo fi Oromiyatti tokko yoo ta'e waraana isaa bira dhibbaan yoo dhaabbate, bira yoo dhaabbate, fuuldirri Oromoo ifaadha. Abbaan fedhe Finfinneetti fiigee yoo gale galuu baates Oromiyaan ni bilisomti. Fuuldurri keenya, our future is bright. Our future is bright whether you like it or not. And our leader is Jalmaro. Our leader is Jalmaro. And then we stand behind him. And we follow his order. That's what we do. And the Democratic Republic of Oromia is coming soon. It's loading. The Democratic Republic of Oromia is loading. This is not a dream. It's not a dream. This is a fact. This is a fact. This is a fact based on what is going on in Oromia. Oromia is not shall. Oromia is must free. As Oromia will be. Soon be free. Kanabek. Najratu. Khamma Kumbeta. This is what it is. We are not only have a dream. We have a goal. We not only have a goal, we have a plan. And the plan is Warani Kenya Kapase Plani. Oromia Bilisomso. You like it or not. Jalate, Jibbite. That's what it is. Najrata. Galatoma. All right. End.